boordiin hangam filannoo kana geggeessuu keessatti paartiilee keessumsiisuu irratti hammam walabasa jiru ilaallee hanga tokko keessaa gara jalqabaa irratti tattaaffii godhaniiru garuu adeemsa keessa hir'inoota irratti argaa turre tokko hir'ina kaapasitii muuxannoo dandeettii akka nama tokko tokkotti achi keessatti namooti qooda fudhatan hir'ina akka isaan qabanitti dhiyeenyaan waan beennuuf argaa turre jechuudha. Paartiilee wajjinis xiiqii keessa galuu paartiilee morkattootaa wajjin iddoo tokko tokkotti xiiqii keessa galuu ni qaba boordiin irraa argineerra. Kun fooyya'uu qaba gara fuulduraatti jennee amanna. Walaba yeroo jedhamu dura akka itti ilaalamu mootummaarraa walabaadha kan namni ilaalu. Eeyyee dhuguma mootummaarraa walaba ta'uu isaa argineerra. Garuu paartiilee wajjin morkii keessa ture boordiin wal kasasa. Paartii fi boordii wal kasasuun irra turre boordiin silaa instituushinii dimokiraasii isa guddaa kan paartiilee maltii paartii dimokiraasii jajjabeessuu qabu ture. Garuu haquu dhiibuu moggaatti dhiibuun tokko ni mul'ata. Qaawwaan ni jiraachisa iddoo sana gara fuulduraatti ilaallachuun baay'ee barbaachisaadha jedheen fudhadha. Kan biraa uummati hangam filachuudhaaf waa'ee filannoo yoo hangam beekan jedhus dhugaadha. Voter education kennamuun bal'inaan gara fuulduraatti illee isa ta'an irratti namnu nama naataa jiru bakka bu'aasaa filachuudhaaf consciously akka itti deemuuf qopheessuun barbaachisaa ta'a jedheen fudhadha. Hir'inni jira iddoo sana. Kan biraa paartiileen akkuma jenne warrumti hirmaateyyuu caasaan qabanii ideoloojiin isaanis boodatti hafaadha. Lafarrattis caasaan qabanii kanaaf kompiteetiiviin turre hir'ina qaba. Ka jedhudha lammata immoo rakkoon siyaasaa biyya kanaa filannoo qofaan furama ka jedhu hin qabnu nuti. Filannoo qofaatu rakkoo biyya tokkoo fura ka jedhu in principles hin jiru. Biyya kana keessa rakkoo baay'eetu jira. Filannoodhaan garasitti mariin adda addaa akkaataatti biyya kana geggeessan barbaachisaa ta'a ka jedhu qabna rekommendeeshinii mataa keenyaati. Waan deddeebi'ee ka'u waan naashinaal daaloog jedhu ni barbaachisaa keessaa amma warra dana teenyu kun nuti Oromoota akka Oromootti mari'ataa jiran fakkaata. Naannoo Oromiyaa bulchiinsa naannoo Oromiyaa siyaasa naannoo Oromiyaa dinagdee Oromiyaa dhimma Oromiyaa walumaa gala irratti akkamitti block kana jabeessuun frontii kana jabeessuun akka itti danda'amu mariin ta'uu qaba. Participationiin jiraachuu turre jira. Paartiin tokko moo'ee dhumatee jedhamee biyyi tokko paartii tokkotti kennamee taa'uu hin qabu. Ka jedhu qabna nuti hundi keenya nu galcha dhimmi biyya kanaa nu galcha. Hanqinoota amma jennu kanas guuttachuudhaaf hundi keenya iyyuu keessatti hirmaachuudhaaf carraa jiraachuutu irra jira. Hiree mirgas isa kana dhaammachuu barbaanna. Rakkinoota siyaasaa jiran warri paartii nama filannoo kana mo'ate gaaffiilee uummataa deebisuu qaban irraa jalaan halkan tokkotti deebuu dhiisuu danda'a. Gaaffii hedduu tarrifamee kan kanaan dura gaafatamaa ture isa kana lakkaa'anii tokko lama jedhanii deebisanii uummata irraa amantaan horatamuu qaba. Uummati shakkii keessa jira. Ammallee confusionii baay'ee jira. Alaanis keessaanis confusionii guddaa jira waan ta'eef waan hojjetamu transparently hojjetamu qaba isa kanan dhaamu. Biyya kana keessatti gaaffii fudhatama mootummaa yookiin immoo very question seenaa politikaa siyaasa Itoophiyaa keessatti gaaffii legitimacy mootummaa fudhatamummaa qabu legitimate government sadhumsa jechuudha. Isa uumuu irratti gahee guddaa qaba jedheetanii yaada. Haga yoonaa mootummaan uummataan filamee waan waadaa naa galte boru naa kennita naa deebista gaaffii biyyaa toora qabsiiftee deebista waan jedhu kan uummanni mootummaatti kenneen beeku mootummaatu anatu sii beeka jedha. Akka inni itti dhufus garaagara at least kanaaf bu'uura kaa'aa waan jedhuun abdii qabaanii meejerimentii dhuma kamiinuu jechuudha. Inni guddaan isa kana waan ta'eef seenaa siyaasa Itoophiyaa keessattis wal falmisiisa ta'aa jirus jechuudha.
mootummaan legitimate hin taane fedhii fi uummata irratti fe'aa seera baasaa heeras akkasumatuma heerri sun gaaffii biyyattii hunda bifa perfektii ta'een illee yoo ta'u baate nama irra jireessa ta'e gammachiisuun biyya fuulduratti deemsisuu danda'uun waan hin deebisneef legitimate government waan jedhamu kan uumuu irratti gaaffiin tureera. At least isaaf bu'uura kaa'aa waan jedhuun qaba. Inni biraa fedhii uummata filannoon fedhiin uummata irratti mul'ate hin jiru haga yoonaa jechuudha. Keessumaa Finfinnee keessatti ani filannoo keessa wannis gochaa waan hin tureef hawaasas mariisisaa wanni filannoo gaggeessaa waan hin tureef jechuudha. Fedhiin uummataa hammam akka daayinaamik ta'e hammam akka dhokataa ta'e garuu immoo filannoo kana irratti sirriitti mul'ateera jechuudha. Haga gaafa filannoo irratti gaafachaa turre hawaasa mariisisaa turre maal jechaa turre ofii keenyaa shakkii keessa turre jechuudha. Garuu ilaalchi qabatamaadhaan lafarra jiru kamtu biyya kana fuulduratti deemsisuu danda'a waan jedhu uummanni itti yaade political elite biyya keenyaa uummata irraayyuu abdii yookiin immoo uummanni ni beeka ni murteeffata waan jedhu hin qabu ture natti fakkaatan dura. Amma garuu uummanni amma akka madaalee laalee waan isaaf ta'u waan biyya ceesisu waan nagaa fi tasgabbii uumuu danda'u waan mirkaneessi natti fakkaatanii akka ilaalcha kiyyaatti jechuudha. Inni biyya ilaalchota fiixee gamaa gamanaarra jiran uummanni gara sanatti waan ciccitee rakkoo biraa keessa galu uumataa keenya dabalatee qaamonni alaas biyyi kun kanaa booda ilaalchota kanaan adda babbaatee rakkoon biraa uumama waan jedhu shakkii guddaatu ture jechuudha. At least uummanni sanarraa of bilisa baasee jechuudha. Ilaalcha giddu galeessaa kamtu gara fuulduraatti buutuu danda'a. Waan waadaa gale kamtu deebisuu danda'a. Kamtu ijaarama gaarii qaba waan jedhu kan waan murteessanatti fakkaata. Hir'ina qabu kan waliinuu jechuudha. Inni biraa filannoon kanaan dura kan madaalamaa ture western centric waan ta'een amma yoonaa jechuudha. Yoo isaan akkas ta'a jedhan akkas ta'a keessumaa Afrikaa keessatti filannoon booda jeequmsi hin ta'a yookiin immoo filannoon kun kanan guutu taanaan gara kanaatti adeemaa jedhu. At least waan isa kuffise natti fakkaata waan kufaa taasise jechuudha. Keessumaa warri isarratti deeggartoota warri western ta'an yookiin immoo proponentonni isaanii filannoon booda biyyi kun gara biraatti adeemti. Jeequmsa biraa keessa galti yeroo kanatti adeemsifamuun hin malle waan jedhutu ta'aa ture sana waan kufaa taasise natti fakkaatanii akka mataa kiyyaatti jechuudha filannoon kun. Inni biraa mootummaa jijjiirama booda mootummaa hundaa'edha paartii hundaa'edha waan hundaan guutuudha jechuu baannus dura government ruling government versus others waan jedhu ture mootummaa fi qaamolee kam hundayyuu bakkuma lama ture. Isaa as garuu filannoo kanarratti garuu waan agarre mootummaa qofa otoo hin ta'in qaamolee biraa jidduu isaanii qaamoleedhuma sana jidduu mataa isaanii qooda fudhattoota mataa isaanii walii isaanii jidduu fi isaanuma bira rakkoon akka jiru. Waan filannoo irrattis guyyaa filannoos ta'ee filannoo dura waan nuti taajjabaa turre kanadha jechuudha. Isaanuma mataa isaanii keessa rakkoon akka jiru walii isaanii jidduullee rakkoon akka jiru. Kanaa booda garuu bifa baay'ee wanni ta'een institutionalized bifa ta'een isaanis itti gaafatamummaa han qaama ofii qofa otoo hin ta'in han hawaasa rakkoo amma jirurraa baratanii gara fuulduraatti akka deemaniif waan irraa baratan natti fakkaata. Keessumaa gaggeessitoota filannoo bira waanti ture waan muuxannoo boruutiif at least barumsa ta'uu jedheetanii yaadachuudha. Namni ergama dhaabbanni isaa yookiin immoo uummata irraa fudhatu osoo hin ta'in gara garaatti harkifamuun jechuudha. Qaama hunda birayyuu kun at least waan qaamota kanallee mootummaa dabalatee inni qabu waan agarsiise natti fakkaata akka mataa kiyyaatti. Inni sila xiyyeeffannoon ka'aa ture anis akka mataa kiyyaatti kanan fudhu waan paartiileen mormitootaas ta'e paartiin biyya bulchaa jiru ammas immoo sagalee caalmaa argatee darbe waan waadaa galan uummataaf deebisuu irratti xiyyeeffachuun baay'ee barbaachisaadha jedhanii yaadan. Uummanni waan baay'ee eegaa ture filannoo dura sodaan ture ni beekama. Sodaa kan at least haga tokko walakkaadha olli deebisa jedhameetu kan tilmaamaa ture waan ta'eef qaamni kamiyyuu qaamni mootummaan alaas sanarratti xiyyeeffatee yoo deeman ijaarsi dimokiraasii keenyas nageenyis guutuu ta'a waan jedhuun akkasumas immoo hanqinoota turan irraa barannee isa torbaffaatti immoo kana caala bifa guutuu ta'e namni kamiyyuu xamanu gaggeessuu dandeenya jedheetanii yaada galatoomna. An filannoon marsaa ja'affaa kun kan nutti agarsiise kana booda dorgommiin gaggeeffamu kan filannoo dorgommiin ta'u
aangoo qabachuu qofaaf yookaan immoo jiraachuuf utuu hin ta'in uummata tajaajiluudhaaf akka wal dorgomnu nama agarsiisa jechuudha kan barsiisu jechuudha. Uummata tajaajiluu malee kanaan dura filannoon ture aangoo qabachuudhaaf ta'uu hin danda'a. Aangoo namni qabate immoo tarii karaa adda addaan faayidaa argachuu hin danda'a ta'a. Garuu amma kan namatti agarsiisu kan dorgomnuuf uummata keenya tajaajiluudhaaf rakkoo dinagdee fi hawaasummaa uummata keenya tajaajiluuf akka ta'e paartilee siyaasaatiifis eenyumaaf iyyuu kan barumsa kenne jedheen ilaala jechuudha. Gama biraatiin sirna dimokiraasii ijaaruu keessattis bu'uura kaa'ee darbeera jechuudha. Bu'uura guddaadha kan kaa'e jechuudha. Maaliif uummanni nama tokko hubannoo argateera jechuudha. Filannoo kana keessatti bahee filateera. Rakkoo ulfaataa keessatti waan filateef hubannoon uummata keenyaallee akka inni dabalee fi gama kanaan uummanni filannoodhaaf baay'ee kanaan dura filannoo godhatu uummanni baay'ee eenyuun jedhu. Garuu nama yeroo dheeraa fudhatee aduu bokkaa keessa dhaabbatee kan geggeesse kun kan agarsiisa jechuudha. Gama biraatiin carraa sirna dimokiraasii ijaaruu keessattis murteessaan uummatas akka ta'e kan agarsiisu jechuudha. Uummatas akka ta'e nutti agarsiisee jira jechuudha. Kana booddee paartileen siyaasaa kamiyyuu yoo ta'e filannoo sagalee waliin dhaanii asii bachi rukutanii aangoo argachuuf akka hin taanes hooggansa hin qabaanne malee karaa malee kana deemu karaa malee aangoo argachuu kana deemus kan abdii kutachiise ta'uu isaati jechuudha. Akka isaan of ilaalan of qopheessanus filannoo taasise jedheen kan ilaalu akkuma jaalleen dura dubbatan asii kaasanis egaa filannoo keenya kanaan dura Ameerikaan mirkaneesseera moo warra Awurooppaa mirkaneessaniiru moo jedhameeti kan ilaalamaa ture jechuudha. Miti murteessaan uummata keenya akka ta'edha kan agarsiisa jechuudha. Isaanuu waan abdii kutatanii baratan natti fakkaata jedhee ilaalan kana booddee jechuudha. Kana booddee abbaan barbaade ilaaluu hin danda'a. Ilaalus dhiisus filannoo keenya keessatti gahee guddaa kan qabu uummata keenya kan jedhu sana ilaaluun baay'ee barbaachisaadha. Gara fuulduraatti paartii mo'ate irraa maal ta'e gama waan jedhu sana irratti amma waa hunda sitti dubbannee fiduu hin dandeenyu. Garuu wanti guddaan jiru tokkoffaa nageenyaaf tasgabbii uummataa mirkaneessuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Asiif achis wanta adda addaa hin jiru, wanti bubbulan hin jiru. Isa kana sirriitti uummata mariisisuudhaan filannoo kana keessatti uummatni nageenyaaf tasgabbii akka mirkaneessu arginee jirra jechuudha. Karaan taanee nama deemu. Ammas uummata keenya mariisimnaan uummanni keenya abbaa nageenyaa goonaan qaama kamiin walitti nageenya mirkaneessu keessatti uummanni gahee guddaa waan qabuuf isa kana irratti hojjechuun hin barbaachisaa. Inni biraa dhimma siyaasaa, dhimma dinagdee akkasuma dhimma hawaasummaa keessumattuu waa'ee Oromooti hawaasa Oromootiif fudhaa kan ta'an maal isaan kan jedhan sana irratti karoorfachuudhaan sosochii uummataa uumuun barbaachisaa natti fakkaatan. As keessatti maal rakkoon hudhaan kan ta'an siyaasa keenya irratti maa isaan dinagdee keenya keessatti hawaasummaa irratti waan jiru san yoo irratti hojjenne barbaachisaadha. Keessattuu civic society isaan kana mariisisuun isaan kana keessumattuu waan adda addaa irratti iyyummaa irratti aadaa hojii keenya gabbisuun irratti hirmaachisuun baay'ee barbaachisaadha waan jedhudha. Kanaafuu bulchiisa fittooma qabu, itti gaafatamummaa qabu, fedhii faayidaa uummata keenyaa immoo dursu sana irratti hojjenne qabeenya uumamaa qabna rakkoo keessaa bahuu hin dandeenya waan jedhu sana kaasuun barbaada. Galatoomaa. Filannoo jechuun mootummaa uummata biratti fudhatama qabu legitimate government mala ittiin ijaarruudha. Mootummaa fudhatama qabu kana ijaaruu dura garuu biyya fudhatama qabu qabaachuutu barbaachisa. Yookiin state legitimate state jira jedhee tasiyuun godha jechuudha. Haala qabatamaa biyya keenyatiin yoo ilaalle amma biyya kana keessa mootummaan biyyoolessaa yookiin state uummata sabaaf sablammii biyya kanaa biratti walqixa fudhatama qabu jira legitimate stateidha. Gaafiin kun barbaachisaa ta'a jechuudha. And sometimes preconditionii godhanii kaayan iskoolaaronni tokko tokko. Before we do a legitimate or free and fair election to have a legitimate government, we need to have a legitimate state. Legitimate state in kun immoo maaliin ijaarama waliigalteedhani waliigaltee biyyoolessaa waan jedhamu kanaan jechuudha. So this will take us to this discourse national dialogue itu barbaachisaa. Filannoo godhuu dura waliigalteen godhamuu qaba waliigaluu qabu ka jedhu kuni amma I think some of the parties and filannoo keessa ba'an argumentii kanaani. Well theoretically ta'uu danda'a. Legitimate government illegitimate state keessatti filuun hin danda'amu jedhee warri amanu jira jechuudha. Garuu immoo okay national dialogue kana amma national dialogue illee
ani bakka lamatti hiree ilaaluu qabee jira amma. National dialogue ni isin barbaachisa biyya kanatti. Country level dialogue ni isin barbaachisa yookiin immoo waliigalteen sadarkaa sabaatti sadarkaa mootummaa naannoo Oromiyaatti godhamu jiraachuu qaba. Sadarkaa biyyaattis immoo wanni godhamu jiraachuu qaba. Waliigalteen kun lamaan odoo dura dhumanii gaarii ta'a. But takka takka immoo sanuma godhuudhaaf eenyutu waan san coordinate godha hoo jettu immoo gaafii ta'a. Amma mootummaan amma aangorra jiru kuni yeroon kee dhumee jira tarmiin kee dhumeera you are illegitimate government jedhamee jechuudha. So dialoogii coordinate godhuu sadarkaa fudhatama dhaburra gahe jechuudha. So the government is forced into election. Kana wal qabatee namoonni tokko actually election umtuu national dialogue dha warri jedhu jira. Holding election by itself is a national dialogue jedhan. Maaliif uummatatu yaada barbaade san kaardiidhaan fedhata waan ta'eef uummanni waan san irratti walii gale jechuudha. It can be considered as national dialogue warri jedhan jiru. So haala walxaxaa kana keessatti amma gaa steetiin Itoophiyaa kun Oromuma birattu yoo xiqqaate some part of Oromo biratti legitimacy hin qabu. Humnaan nutti fe'amee warri jedhu jira. So waan san hiikuun mariidhaan hiikuun odoo danda'ame filannoo dura if we have a legitimate state then we can elect a legitimate government in that state. Haala sun hin ta'initti immoo we can consider election as a national dialogue by itself. Yoo kaardiidhaan uummanni dhaaba tokko filate then sun filatame gara jedhu sanitti deemuu dandeenya jechuudha. Haala walxaxaa fi rakkisaa kana keessatti garuu akkuma isinuu kaastanii qooda fudhattoonni filannoo kana waan isaan irraa eegamu gahee isaan irraa eegamu hunda baanii filannoon akka malee sodaatame kun against our fears waan gaarii ta'e jechuudha. Outcome gaarii nagaa hin qabu. Relatively uummanni motivated ta'ee kan itti bahee filate ta'ee argine jechuudha. Ammas dhaabbileen yookiin immoo mootummoonni biyyoota biraa kuni filannoon kun hundaaf wal qixa fudhatama hin qabu yookiin hundi keessatti hin hirmaannee waliigalteen biyyoolessaa dura dhufuu qaba ture. Ammas daftanii yoo isa gootan malee kun herreeguun naqu waan jedhu kun hin jira. Kana maaliif jedhan yoo jettanii ani akka kiyyaatti at least they have one good reason. Kana dura filannoon 5 darban kun biyya kana keessatti hoggaa godhaman isaaniif godhamaa turan malee uummata biyya kanaatiif miti. Actually uummanni biyya kanaa filannoodha jedhamee hoggaa 5 bahee kaardii numa korojoo keessa kaa'a. Inni garuu gatii hin qabu. Mootummaan at the end of the day sagalee ofii lakkaata. Wanna uummanni godhu kana garuu biyya lixaa kanatti argisiisee ilaal we are holding a democratic election jedhaan. Jarri kun baranii jiru. Filannoon biyya kana keessatti godhamu ka biyya kana ignore godhee fi warra alaa kanatti appeal godhu ture. Amma immoo maaltu ta'e? Ka warra alaa kana ignore godhee fi ka uummata kanatti appeal godhu ta'e. It is opposite jechuudha. Waan baran san takkumaan dhabuuni nama mufachiisuu hin danda'a. Kana immoo ka godhe mootummaa qofa miti. Paartileen mormitootallee haala wal fakkaatuun filannoo kana ka goonu nu uummata keenyaaf maaltu isin galche? Warri filannoo kana ilaalan hin dhufnu jedhan jennaan nu yoo civil society qabna. Duroo wayyaaneen civil society balleessiteet Awurooppaa yuuniyeenii fi kaarter seenterii waamti. Amma immoo civil society biyya kana empowered ta'ee haala saniin irratti hirmaachuun perfectii miti filannoon kun. Eessumattuu perfectii miti filannoo. Filannoon Ameerikaa amma chaalenjii ta'aa jira. Joo Baayiden hatee filatame jedhee Tiraamp kaambeen godhaa jira miti. Eessumattuu filannoon perfectii miti. But relatively progress goonee jirra. Next filannoo xaanu irratti kanarra of fayyisuu dandeenya. Karaan jalqabni kun bakka barbaannu saniin nu ga'uu hin danda'a ka jedhu itti dabaluudhaaf waanuma waliigaltee biyyoolessaa kana wal qabatee abaa ofii kaafaa'oon dura filannoo keessaa ba'uun paartiin badhaadhinaa filannoo kana moo'ee akka dorgomu godhe. This is obvious. Moo'ee dorgomu. Kuni takka takka akka political calculation ititti waan ta'u malee odoo walii galanii amma fakkeenyaaf paartileen naannoo Oromoo mootummaa kana qabachuu qabna aangoo irra turuu qabna jedhanii murtee irra gaanii waan akkanaa godhuun hin danda'amu as a political tactic. Garuu mufiidhaan ta'ee already badhaadhinni waan kana
moo'ee jalqabuunsaa waan gara biraatti dhiibbaa dhufuu danda'an immoo abdii gara kutachiisutti waan deemsisanitti fakkaatu uummannis anyway badhaadhinni ni uumamaa so waan jedhu sun wajjin dhufuu hin danda'amu. More than that faakteriin filannoo kana akkana godhee dhiyanii amanu sodaadha. Uummanni akka malee sodaa keessayyuu wanni filannoo Finfinnee keessatti ta'aa ture paartileen tokko sagalee ol fudhatanii Finfinnee kana waanuma Itoophiyaa irraa fottoksuu barbaadan godhanii gaafa dhiyeessan odoon beekin uummata irratti sodaa'u. Jarri kun jara maddii jiru kanan akkanatti walitti bu'aa odeemman boroo gadi waan ijoolleen karaa nu cufan maal goona bishaan nurraa guutan maal goona waan jedhu san keessa akka galan. So paartileen mormitoota they were very unstrategic. Paartii badhaadhinaatiif hojjetaa turan jechuun illee hin danda'ama. So sun walitti hidhamee waan kanarraan gahee natti fakkaata. Qoratamuu qaba garuu akkuma amma asitti irraa soofnu kanatti hafuu hin qabu because this is very unique. Itti bahiinsi filannoo kana waan theoretically predict godhamurraa ani deviate waan godhe natti fakkaata yoo danda'amee qoratame gaariidha. Gaafii Dr. Diiman kaasanii paartiin filatame maal godhuu qaba kayyoo isaa I think that is very very critical. Amma akkuma ani waan theoretical conceptual ta'e kana kakkaasnu kanarratti filannoo actual filannoodhaa fi itti bahiinsa filannooti irratti baay'ee rakkoon hin jiru garuu isa duuba wanni jiru jira wanni hafe jira hojiin manaa biyya kana keessatti hin dhumin jira nation building biyya kana dhumuu qaba yoo biyyi kun akka itti fuftu barbaanne akka saba Oromoottis waan nuu malu biyya kana keessatti argannee nagaan akka itti fufnu barbaanne nation building biyya kana dhumuu qaba. Waliigalteen mariin biyyoolessaa waliigalteen biyyoolessaa kun godhamuu qaba. So mootummaan filatame kun adda dureedhaan waan kana irratti fuulleffachuu qaba jedheen amana'ani. Inclusive dialogue jalqabu without any fear. As a legitimate government biyya kana keessatti kana fixuu qabna. Kana yoo fixuu baanne immoo heedeekiin mootummaa sanuu hin guddata waan ta'eef mootummaan filatame kanarratti yoo fuulleffate filannoon ittaanu kana caalaa more democratic ta'uu danda'a nageennis jiraachuu danda'a badhaadhinni hawwinu kunis karaa san dhufuu danda'a jedhee amana hedduu galatooma. Yeroo hedduu ummanni gara kamitti vote godha kan jedhu predictionii namoonni westittis kennuu hin dandeenye dhugaa dubbachuudha. Law maal jedhaniin polling farmiin adda addaa scientifically ni qoratu hamma tokko irra ga'uu ta'a garuu hin danda'an biyya kana keessatti immoo ummanni dhiphina keessa waan tureef security mataa isaatiif rakkisaa waan ta'eef akkuma na dura jedhame heera fi seera biyya kana irratti hirkatee constitutionii amma jiru kana reaffirm godhee jira tokko san lammaffaa nageenya fi jiruusaa yeroodhaaf kan itti eenyu jechuu danda'u extremistoonni bifa hundaatu paawaritti yoo dhufan badii fidu jedhee amanee jira mootichi. Isa kana reject godhee jira jechuudha. Maalifan kana jedhe warri Giriikii people's rule jedhanii Ameerikaanonni government of the people by the people for the people jedhanii bifa hedduudhaan eenyu ta'ee jira wanti kun. Murtii maayii kan kennuu danda'u kontroversii hundaafuu ummata jechuudha. Bifa lamaan ta'uu danda'a, referendamiidhaan ta'uu danda'a, filannoodhaan ta'uu danda'a. Inni kuni silent majoritiin biyya kanaa goolabe natti fakkaata. Waa'ee dialoogii Dr. Duraanuun kaases kan kana dura ka'es I think eega ummanni waa murteesse booda dialoogiin godhamu interestii addaatiif malee kan birootiif miti jechuus danda'a ummatichi. Garuu mootummaa kana maal indeetii kenne? Nagaa uumaa yeroo jedhu nagaan bifa lamaan uumamu. Karaa mariitiin yookaan immoo mariin didamnaan karuma ummanni nagaa naaf fidedheetu maal indeetii kenneen uumamaa jechuudha. Isa kanarratti hamma danda'ametti garaa bal'ataniitu rakkoo hiikuun barbaachisaadha. Aadaa siyaasaa biyya kana keessatti kan baratame immoo sagaluma uummata kanaa mormeetoo qawweedhaan fudhachuu ka barbaadu sin jira ta'a because
Aangoon afaan qawwee irraa dhufti wanti jedhameetoo tiyooriidhaan kana dura dubbatamaa ture hundinuu hin galuuf ta'a nama garigariitiif. Waan amma agartee noorzitti godhamu kana yeroo laaltu machaawaadha malee namni kun waan rakkoo kana qawweedhaan hiikuu akka hin dandeenye galuuf hidideetii natti fakkaatu yookaan helusineet ta'anii jiran. As gaddis ka jiraatan ni malan. The only thing jaarraa 21ffaa kana keessatti power harka uummataa jira. Akkamitti kan jedhuufis deebisaa karaa filannootii fi nagaadha jedhameetoo fudhatama. Egaa amma ani kanan jechuu barbaade kan qooda keessaan fudhannes bifa lama qabaachuun mala rakkoo of danda'e qaba inni akkuma qajeelan jedhe sana. Garigarii finxaaleeyyummaan paartii aangoo qabatee jiruuf kan hojjete kan jedhu kan Dr. Biraanuu sun sirriidha waan qoratamuu qabu. Maaliif uummata gama sanitti dhiibe malee ofitti harkisuu hin dandeenye. Iishuudhaan mormuu dhiisameeti akkuma aadaa siyaasaa biyya kanaa maqa balleessii yookaan waan bifa adda addaatiin oofamee inni sana uummanni rijeekti godhee jira. Amma heera biyya kanaa akka tiksu paartiin filame kun akeekameefii jira itti deemuu qaba. Akkamitti waan wayyeessuun irra jiru immoo institutionally wayyeessuu qaba. Tokko mootummaa fi paartiin tokko akka hin taane uummataaf hojiidhaan agarsiisuu qaba. Institutioniin kan mootummaa kan uummataati. Paartiin immoo kan uummataan filame waan ta'eef hundinuu paalaasitti galuun qabu. Maaliif paartiilee biroo waan dhiibuuf risoorsii uummataatti dhimma bahee paartii jaayigaantii ta'e gadi ta'ee bahuun qabu. Kan miseensota isaati irratti hirkatuu qaba jechuudha. Institutioniin adda bahuu qaba. Inni tokko kana isa kana hojii guddaadha na fakkaate. Maaliif amalli paartii biyya kanaa akkuma Communist Party North Koreaati. Mootummaadhas paartiidhas. Isa kanarraa adda bahuudhaaf hojjechuudha. Kan biyya bulchu qofa otoo hin taane immoo kan birootis yoo dhaqe akkasuma ta'a. Isa kana moggaa hedduudha qabsoon ofirratti godhamuun irra jiru. Egaa ani akka yaada kiyyaatti mootummaan filame kun maal gochuu qaba kan jedhuuf especially gaaffiin uummata Oromoo iishuu gurguddaa ta'anii amma ammaatti resolve hin taane maaliin waan controversial ta'an fakkeenyaaf Oromiyaa keessatti akkuma mootummaadhaan uummanni paartii kana filatetti alaabaa isaa filachuu qaba referendamaan. Kun seenaa Oromoo, aadaa Oromoo hooda irratti hirkatee filachuu qaba. Referendamni godhamuu qaba. Assaayimentii guddaadha dheeta fudhadhaan. Maaliif yuunitii isaa eegsisuu danda'a. Kana dura paartiileen kan ofii faajii qabaachuu turan kanatu kan Oromooti, kanatu kan Oromooti miti jedhee wal mormu. Inni kun rakkoo guddaa fidee jira. Isa kana resolve godhuu qaba uummanni Oromoo referendamaan. Tokko heera fi seera biyya kana reaffirm eega godhameefu gaaffii Finfinnee irratti hojjechuu qaba jechuudha mootummaan Oromiyaa. Maandeetii qaba. Constitutional maandeetii sana immoo uummata irraa egaa gahee isaa maaligaa sagaleedhaan filameefu karuma heera kana dura constitutionii kana keessa jiruun interpretationii isaa fudhataniitoo waa'ee Finfinnee resolve godhuu qaban. Because paartiin amma jiru kun biyya kanatu sagalee kennee fi akka mootummaa kana hogganu godhame jedhameefu paartiin badhaadhinaa Oromiyaatis ta'e kan Benshaangul hundinuu isa kana hojiirra oolchuu qaban jechuudha. Isa kanaaf furmaatatti kennuu taayim boombii dargaggoo shamarranii fi qeerroo hojii argamsiisuu irratti fuula deeffachuu immediate waan ta'aniin dubbachuutti jira. Inni kun giraawundii finxaaleeyyii akka hin taane hin gargaara. Isa qofa otoo hin taane gama guddinaatti deemuudhaaf iishuu akkanaa kana eenyu gochuudha akkamitti malaammaltummaan mootummaa keessa jiru kuni dhabamaa warra qulqullumminaan hojjetan immoo akkamitti badhaafamuun irra jira infleeshinii amma deemaa jiru kana akkamitti qaama nageenya biyya kana gubburra baasuun danda'ama infleeshiniin otuu deemaa jiru 2000 fi 3000 poolisiin tokko hojjeteeto akkuma Daaneel Aramoo jedhe sana deema uummata irraa jiraadhaa jedheen yoo akkas ka ta'u ta'e rakkoo guddaatu dhufaa jechuudha. So waan immediate ta'e
hojjetamuutu irra jira. Isa kana akkuma Dr. Diiman jedhetti gaaffii biyyaa aga ta'etti paartiileen immoo hir'inoota jiru kana constructive engagementiidhaan yoo kan hin hojjenne ta'e ofirratti hojjetu jechuudha. Akkuma Dr. Biraanuun asii isuma sana deebisee reaffirm godhetti. Maal jechuudha kun jeequmsi kara fedheen yoo dhufe paartiilee kana san hin jedhu jechuudha. Biitii yoo diigamtes akkasi. So complex issue kana at least mootummaan itti aanu hojii guddaatu isa eeggataa jechumaafan jedhe gama birootiin immoo dimokiraasiin waa hedduu of keessaa akka qabu kabbadaan ibsee jira. Isa kanaaf obsa barbaachisamu. Yeroo gargarii dhiigoo ofillee depressed godhutu gadi qabuutu barbaachisa. Yoo kana hin goone rakkoo guddaadha. Eliyaa kompleksii jiru kana keessa wal qabateetoo gama dimokiraasiitti deemuun barbaachisaadha. Warri paartiileen gooliin isaanii aangoo ta'e garuu hin milkaa'u. Gooliin isaanii biyya guddisuu ta'uu qaba. Maaliif jechuu kooti at any rate oppose waan godhaniif ajandaa dhablee ta'anii hafu jechuudha. Uummatatti waan dhiyeessan hin qabaatan. Kanaaf nuti gama keenyaan haala teenyee observe godhaa kan turre kana dhiifama. Filannoon kun filannoo ja'affaa jedhama. Baay'ee filannoon bar yeroo Haayila Sillaasee irraa jalqabee jira. Hin beekna umrii keenya waan ta'eef yeroo dargis filannoon jira. Filannoo akkamiiti han jennu san bichaa hundumti keenya waan beeknuuf isa kaasuun barbaadu. Garuu amma filannoon ammaa an adda isa godhu maali? Paartileen mormitootaa waliin ta'anii mari'achuun innuu tarkaaffii tokko baay'ee. Akka tasaa'ani kan naannoo Oromiyaatti waltajjii paartii dorgomtootaa uumni achirratti itti aanaa walitti qaban ture. Walitti dhiyaannee hojjechuun keenya furmaata guddaa fideera. Because pre-election, through election and after election an jedhu san adda baafanne rakkoo baay'ee hiikneerra. Walitti dhiyaannee mari'achuudhaan an akka marii rakkoo hiiku hin jiru. Oromoon maal jedhaa walii galan alaa galan jedha. Osoo waliin galin wanna tokko furmaata kennuun hin danda'amu waan ta'eef kanaafuu anamma rakkoo jiru kana innee rakkoo bichaa kaasuu odoo hin ta'in akkuma duratti asii obboleessi kiyya kaasan gara fuulduraa paartiin amma mootummaa ta'e paartiin amma moote kun maal hojjechuu qabaan jedhu san irratti xiyyeeffanne yaada tokko dokaafne wayya. An akka kiyyatti uummata nu amanee nu filate kanaaf amanamaa taanee argamuu qabnaadha. Inni guddaa. Caasaa gubbaarraa kaasee amma jalaatti mootummaan kun sirreessuu qaba. Especially caasaa dakaa bakki uummanni itti bu'aa jiru adda baafachuu qaba. Duratti asii kaasaa jiran hootii ishuu wanna ta'e adda baafachuu qaba duraan. Odoo hojiin jalqabe akka biyyattiittu hootii ishuu wanna ta'an fakkeenyaaf infleeshinii amma ka'aa jiru. Xaafiin birrii 6,000 galeera. Xaafiin biyya keessatti oomishamu jechuudha. Rakkoon kun immoo hiyyeessota irra dhaqee kufeera. Namni tokko immoo osoo nyaatiin hin oonasiin about democracy. San kaasuu hin danda'u namni hin quufne, namni hin nyaanne, namni beela'u jechuudha. Kanaafuu sanirratti xiyyeeffatee hojjechuun barbaachisaadha. Hojii dhabeessa hojiitti galchuu irratti rakkoo isaa root cause isaa hojjetee hojiitti galuu qaba. Root cause analysis hojjechuu qaba. San hojjetee rakkoo isaa erga beekee booda san irratti karoorfatee hoo deeme I am sure of it rakkoo san amma ta'e rakkoo isa furuu hin danda'an jedhu kaasuun barbaada. An biraa bakka tokkotti anan ilaalaa ture amma achi keessatti dorgomaan tureyyuu filannoo
kanaan dura baratame. Warroonni tireendii sanirraa bilisa hin taane jira. Nama san sirriitti ilaaluudha achi keessaa qulqulleessuudha. Kanatu biyya diiga waan ta'eef. Namoota akkasii aangoo irra turuu barbaadanitu jira. Osoo ga'oomsa hin qabin, odoo uummata sirriitti hoogganuu hin danda'in, harki isaanii odoo qulqulluu hin ta'in warra achirra turuu barbaadantu jiru. Kuni sirriitti ilaalamuu qaba. Kanaafuu mootummaan kun ba'aa guddaati irratti kufee akka kiyyatti. Uummanni nutti argisiisee jira waan inni murteessuu danda'u. Dhiibbaa biyya alaatis biyya keessas jiru hundumaa ignoor godhee halkan amma sa'aatii 7 hiriira ba'ee filatee jira. This is kuni dimokiraasiidhaaf tarkaaffii tokko biyyattii tana hidheet ani karaa kiyyaan ilaalcha akkasii tan qaba. Kanaafuu dhumarratti walumaa galatti jechuudha. Walumaa galatti paartiin amma mo'ate ba'aa guddaa fe'ee guddaati irra jira. Sirriitti bitaa mirga laaluu qaba. Paartilee mormitoota ammarree jiran mariin isaanii waliigalaa itti fufuu qaba. Because biyyatu dursa waan ta'eef biyya dursuu qabna. Biyya dursuu qabna. Biyya qabaachuu baannaan teenyee ammaatu wal dhabuudhaafis biyya barbaachisa. Wal dhabiinsaaf biyya barbaachisa. Simbirri barbachuudhaaf maal barbaachisa? Muka barbaachisa jechuudha. Achirratti wal dadhabuu hin qabnu biyya qabaachuu qabna duraan. Filannoowwan darbanirraas immoo aadaa hin barbaachifne fidatee kan dhufe qaba. Garuu akka jiddu galeessaatti yoo ilaalle waan inni fooyyeessitu caala waan ta'eef achirratti kana caala jechuun barbaadu. Kanan jechuu barbaadu garuu amma filannoon darbeera. Paartileen siyaasaa bakka waan lamarratti akka wajjin hojjechuu qaban saayinsiin siyaasaa ni hima. Inni tokko wal dorgomuudhaaf wal dorgommiin kan barbaachisuuf aangoo siyaasaa qabachuufi. Kanaafuu wal dorgomanii carraa uumametti fayyadamanii kan filamee kan hin filamin immoo hafeera jechuudha. Bakki biraa bakki isaan itti wajjin hojjechuu danda'an wal deeggaruu wal tumsuu cooperation politics kan jedhamu sana jechuudha. Biyya kana keessatti sirna dimokiraasii ijaaruun barbaachisaadha. Sana keessaa filannoo waan tokko garuu biyya keessatti tasgabbii uumuuf misooma uumuuf filannoo duwwaan gahaa miti. San caalaa wal utubuun barbaachisaadha. Wal deeggaruun wal hubachuun barbaachisaadha. Eega sana ta'ee paartileen siyaasaa kan waliin hojjetan filannoo duwwaadhaaf akka hin taane baranii Oromiyaa tasgabbeessuuf, Itoophiyaa tasgabbeessuuf, misoomsuuf bakki paartileen siyaasaa itti wajjin hojjetan akka jiru baruutu isaan barbaachisa. Kuni dialoog jedhama. Wal marii afaan Oromootiin. Waltajjiin wal marii kana booda filannoo kana booda qaamolee lamaan irraayyuu fudhatama argachuu qaba. Ardaan wal marii babal'achuutu irra jira. Rakkoolee filannoodhaan hiiknu caala rakkoolee wal mariidhaan hiiknutu baay'eedha. Kanaaf duraan dursinee akkuma Oromootti gaafilee Oromoo yoo jennu irratti walii gallee jirra jedhu. Kanaafuu fakkeenyaaf wal mariin barbaachisaadha. Ardaa marii qopheessuun barbaachisaadha. Gaafiin Oromoo kabbadan kaasu maali? Gaafiin Oromoo Dr. Diimaan kaasu maali? Akka walii galaatti gaafileen nuyi akka Oromootti kaasnu maali jedhu kan irratti walii galuu nu barbaachisaadha. Gaheen Oromoon biyya kana keessatti taphachuu qabu maal ta'uu qaba kan jedhu kun kan paartii tokkooti miti. Kan akka walii galaatti paartileen Oromoo akka ideoloojiitti tarkaanfachiisan ta'utu irra jira. Gara mootummaa yookaan paartii biyya bulchuutiin hin beeku karaa paartilee mormitootaatiin ideological crisisiin akka jiru naaga yookaan immoo burjaaja'iinsi ideoloojii jechuun maal irratti paartileen walii akka isaan galuu dhaban yeroo tokko nuun galu. Paartileen baay'ee jiru waliin galanii maal irratti walii galuu didan yookaan immoo ufuma isaanii wal keessattuu paartii tokko keessattuu yeroo walii galuu dhaban jiru. Kun I think ideological crisis waan fide natti fakkaata. Isa irratti walii galuun barbaachisaadha jechuudha. Dhumarratti filannoon kamuu addunyaa irratti
komiinuma qabaata. Filannoon biyya keenyas komii qaba. Jalqaba akkuma dura Dr. Biraanuun jedhe qophii filannoo irraa kaasee hanga dhumaatti dogongoroonni jiru. Dogongoroonni kun garuu exceptional miti. Bakka biroos jiru waan ta'eef filannoo gara dhufu filannoo torbaffaa irratti yookaan immoo akka namoonni biraa jedhan filannoo lammaffaa irratti wantoota kana fooyyessinee gara fuulduraatti tarkaanfachuuf wal sakaaluu dhiisuun barbaachisaadha. Isa kana yoo jennu paartileen fedhii mataa isaanii hin qaban jechuu miti. Sirriidha. Fedhii mataa isaanii qabaachuu qabu. Paartileen aangoo qabachuu hin barbaadan jechuu miti. Sirriidha aangoo qabachuu qabu. Maaliif immoo iyyuu paartii ta'an yoo aangoo qabachuu baate. Garuu karaa ittiin aangoo qabachuu danda'an sana sirriitti itti yaaduu qabu. Tarsiimoo isaanii ifatti baasuu qabu. Mootummaa waliinis haa ta'u qaama biyya bulchuu wajjin violent konfliktii keessa galuun isaanirra hin jiru. Haala itti ijaaraman, approachii itti ijaaraman barachaa deemuu, fooyyessaa deemuutu isaanirra jira. Paartiin biyya bulchus immoo waan isarraa eegamu waan fooyyessuu qabu. Gara ijaarama paartilee morkattootaa kana waan fooyyessuu qabu, fooyyessuu qaba. Kuni paartilee mormitootaa duwwaa miti kan inni fayyadu. Mootummichi nama aangoo qabatu, qaama aangoo qabatu sana fayyada. Sababnis biyya tasgabbeessaa, biyya misoomsa waan ta'eef. Kanaafuu akkuma walii galaatti paartileen mormitootaas, paartiin amma mo'ates, dhaabbileen siivikiis, hayyoonnis waan tokko irratti waliin odoo hojjetanii bu'aa guddaatu dhufa. Innis diyaaloog wal marii waan jedhu kanarratti isuma dhugaa balbala cufatanii adeemsisuutu barbaachisaadhaan jedha. Yoo kana goone filannoo torbaffaan kan kana caalaa harka walii dhoofnu, kan kana caalaa itti gammannu ta'a. Kanuma jechuu barbaada. Filannoon kun Oromoon radicalized, uummata radicalized ta'e godhee fixe moo uummata siyaasa Oromoo gara jidduutti fidee jennee kana gaafachuu qabna jechuudha. Uummanni Oromoo radicalized miti. Uummanni Oromoo hedduun isaa ba'ee waan filateef, filannoo irratti waan hirmaateef mootummaa fudhatama qabu qofa odoo hin ta'in biyya fudhatama qabu. Hundeef biyyi kunis kiyya kan jedhu kana mirkaneeffateera kan jedhu kana kaasnee akka dubbannu waan nu gargaaruuf jedheetani. Maaliifuu state legitimacy inni jedhu kuni waan sadiirraa maddaa jedhanii warri social scientistoonni waan haasa'aniif tokko submerged society isa jedhan. Patronagein yoo jiraate uummanni biyya hin fudhatu. Lammata immoo defiant society isa jedhe warri gaangii kun aangoo mootummaa warri gaangii harkatti ture mootummaan deliberately yoo ignored ta'e ammas fudhatamni biyyaa rakkoo keessa galaa jedhama. Kan biraa immoo radicalized yoo ta'edha. Amma Oromoo radicalized dha moo miti kan jedhu kan I think we have to analyze that. Gara filannootti gaafan dhufu filannoo irratti ani filannoo kana adeemsa dimokiraasii kana akka minimalist democracy isa jedhu kanarratti I think we have to underline that. Consolidating goone nuti democracy of duratti consolidate goona amma one criteria madaalli minimalist democracy isa jedhu kanaan maalirra jirra kan jedhu kana xiinxaluu nutti jira garasitti fiduu qabnaa kan jedhuun yaada qaba. Filannichi mataan isaa immoo taayiranii akka itti challenge itti goonu warra abbaa hirrummaa kana challenge akka itti goonu kan nu gargaare legitimacy mootummaa aga tokko kan nu fide ta'uu isaa laallee rakkoon kun garuu kan of dura hiikuu itti bobbaanu ta'uu isaa beekuu qabnaadha. Ani filannoo kanaan boodas ce'umsi hin dhumne jedheetan yaada'ani. Ce'umsi kan calqabame amma waggaa 3 dura itti dhufne kuni ammas itti deema aga siyaasa kana dimokiraasii kana consolidate goonutti ce'umsi kun itti fufa. Ce'umsi kun itti fufa. Kanaaf akka riversaaliin hin jiraanne akka gara duubatti hin deebine sirriitti hojjechuun baay'ee barbaachisaadha. Kanammoo aadaa siyaasaa kana jijjiiruun barbaachisaadha. Amma confrontationii keessaa ba'uu qabna. We have to go to cooperation and compromise. Achi garasitti deemnee siyaasa keenya garasitti yoo qajeelchine malee riversaaliinis nutti dhufuu danda'a jechuudha. Kana we have to be conscious of that. Kanaaf ani waan lama aadaa kana dagaagsuu irratti waan lama irratti mootummaan kun xiyyeeffatee hojjechuu qaban jedha. Tokko democracy kana institutionalize gochuu qaba. Rule of law institutionalize gochuu qaba.
caasaalee dimookiraasii kana jabeessuu qaba. Akka hidda qabatan gochuu qaba jechuudha. Civil society kanas cimsuu qaba. Maaliifuu amma kan qabnu nuti institutionii qabnu dadhabaa waan ta'eef caasaalee dadhabaa kanaan gara fuuldura deemuu hin dandeenyu. Kana jijjiiruu qabna jechuudha. Kana jijjiiruu irratti civil society kana vibrant goonee baasuu barbaachisaadha. Amma kan qabnu kanaan erguu deemuu qabnu kan duratti baay'ee irratti haasa'ame jireenya uummataa baay'ee rakkisa waan rakkisaa keessa jirus. Kan biraa stabilize gochuunis baay'ee barbaachisaadha. Ammaani dimookiraasii kana ce'umsa kana we have to stabilize. Stabilize gaafa goonu waan lama gochuu qabnaan jedha. Tokko warri siyaasa irratti hirmaatu kuni waliin hojjechuu baruu qaba. Waliin hojjechuu qaba. Amma muummichi ministeeraa jedhaniiru caasaa hundarratti ni hirmaachisna jedhaniiru kuni waan gaariidha. Hirmaachisuun waliin hojjechuun barbaachisaadha. Yoo waliin hin hojjetamne akka ammaan dura aadaa duraanii sanitti deebine jechuudha. Mootummaan yeroo hunda balleessaa. Warri kun immoo advaanteejii rakkoo mootummaa irraa advaanteejii fudhachaa rakkoo uummataa hammeessaa deema. Kanaaf rakkoo waliin fudhannee waliin hiikaa wal jajjabeessaa deemuu qabna jechuudha. Priority baasnee akkas deemuu qabna. Kana uumuun baay'ee barbaachisaa natti fakkaata. Kan biraa uummanni sirna kanarratti akka amantaa godhatu hojjechuun uummata hirmaachisnee sirna kanarratti sirna dimookiraasii kanarratti akka amantaa godhatu gochuu qabna jechuudha. Amma fakkeenyaaf kana maalan jedhaa sirnaa fi hooggantoota addaan baasuu qaba. Sirnaa fi warra amma mootummaa kana gaggeessu kan addaan baasuu qabna jechuudha. Sirnaaf yoo mootummaa addaan baasuu warra hoogganan kan addaan baasuu dadhabne sirna diiguutti bobbaana jechuudha. Amma seenaan keenya kan mul'isu biyya diigneet bilisummaa barbaadna. Mootummaa diigneet nuti nagaa barbaadna. Kuni baay'ee aadaa hin taane waan ta'eef kana keessaa bahuu qabna. Amma kan anaarkiif dimookiraasii kana addaan baasuun barbaachisaadha jechuudha. Anaarkiidhaaniif dimookiraasiin walitti hin deeman. Kanaaf akka biyyi diigamu gochuu hin qabu. Biyya kophaattis dhiisuu hin qabnu itti bobbaanee biyya ijaaruu irratti bobba'uu qabna. Kanaaf ani mootummaan kuni waan guddaan inni dhiisuu qabu aadaa guddaa nu uumuu qabu. Injifadheera waan hunda kooti kan jedhu kana keessaa hundi isaanii bahuu qabu jechuudha warri hooggantoonni. Kanaaf kan injifate biyya hunduu irratti hirmaatee dimookiraasii kana konsolideet gochuu qabna. Kanaaf waan gaarii irra jirraa jechumaafan. Keessattuu dhimmoonni lama xiyyeeffannoodhaan waan ilaalamuu qabanii wantoonni ka'an akka nu hubadheetti tokkoon adeemsa filannoo kanarratti rakkoon addaa yoo jiraachuu baates fuulduratti wantoonni hafan bal'aan akka jiran hubachuu dandeenyee jirra marii ka'eerra. Kan biraa filannoon kun maal jijjiire maaltu jijjiirame filannoowwan darbanirra waan haaraan maali waan jedhu sirriitti ka'ee jiraachuu isaati kan hubadhu. Keessattuu akkaataan itti namni hundiyyuu xiinxale filannoon kun ijaarsa dimookiraasii goonu keessatti tarkaanfii tokko fuulduratti nu geessee jira kan jedhu qaamolee gahee qaamolee qooda fudhattootatiin wal qabatee waan ka'e jira. Kan fudhatamummaa mootummaa government legitimacy mirkaneessuu keessattis bu'uura guddaadha kan jedhame akkuma jirutti fudhadhee wantoonni tokko waan hin koominti gochuudhaaf qabadhe. Filannoon akkaataan filannootu legitimacy state legitimacy fidamoo filannoon national dialogue yookiin immoo mariin biyyoolessaa dursuu qabamoo filannootu dursuu qaba karaa jedhuun Dr. Biraan Faas kan kaasanii inni kun waan kiriitikaalidha. Garuu akka waliigalaatti paartileen Oromoo keessaa ABO fi KFO'n filannoo keessaa bahuudhaanis wal qabatee waan ka'ame kun waan ilaalamuu qabu. State legitimacy biyya kanaa dhufaatinsaa akkaataa biyyi ijaaramte qofarraa miti. Sirnoota itti aananii ijaaraman biyyi kamiyyuu rakkoo karaa adda addaatiin jiraachuu malti. Garuu akkaataan ijaarsa biyyi tokkotti ijaaramu baay'eensaa karaa filannoo fi mariidhaanii miti. Baay'eensaa muraasa argachuu dandeenya. Garuu filannoo fi mariin biyyiin ijaaramtu sirni itti aanee ijaaramu legitimacy'n mootummaa itti aanee ijaaramu waan murteessaadha jechuudha. Kiraayisiin biyyi keenya keessa turtes isa kana natti fakkaata.
ammas kan rakkoo guddaa uumaa kan ture mootummaan jiraachuu hin qabu karaa jedhu osoo hin taane mootummaan jiraatu mootummaa akkamii ta'uu qabaa kan jedhu kana. Kanaaf immoo filannoon furmaata jedheetanii kan hin fudhadhu uummannis kan laale karaa kanaan natti fakkaata. Filannoowwan 5 kan ammaatiin duratti filannoowwan 5 gaggeeffame keessatti mariin jiraachuu akka qabu ka'aatuma ture garuu yoo mariin jiraate malee filannootti hin gallu kan jedhu kuni baratamaan turre bara kana bifa addaatiin cimee ka'uunsaa kun dhiibbaan adda addaa jiraachuu isaati kan hin hubadhu. Keessattuu mootummooleen gara lixaa iddoo garaagaraatti filannoon mootummaan ce'umsaa jiraachuu qaba kan jedhu kanarratti dhiibbaan waan uumameef paartileen tokko tokkos kana ilaalanii filannoon hin jiraatu kan jedhu irraa ka'uudhaan dhiibbaa jiru ilaaluudhaan gara yaada kanaatti akka dhufamedha kan natti fakkaatu. Mootummaan otoo hin jiraatin qaamni mariisisu akkuma Dr. Biraanuun Faas jedhan qaamnumti mariisisu iyyuu qaamnumti kanaaf ta'u iyyuu otoo legitimate government otoo hundeessin mariidhuma akkasiitu gaggeessuun mootummaan hin jiru jechaa biyya ijaaruu waa'ee state legitimacy yaaduu waan baay'ee rakkisaa ta'uuf inni kun filannoon kun dirqama ta'ee kanaafis mariin barbaachisuufis marii fuulduratti taasifamuufis bu'uura jedheetanii kan inni ilaalu filannoon gaggeeffamuunsaa legitimate governmentinsaa legitimate yookiin mootummaan fudhatama qabu filannoodhaan kan dhufuu danda'u filannoon kun gaggeeffamuunsaa karaa baneera marii taanufis karaa baneera kan jedhu kan natti mul'atu. Kan biraa filannoon kun akkamitti gaggeeffame paartileen gahee maalii qabaachaa turanii akkam ta'uu turre ture wantoonni jedhamu waan mana keessaa ka irraan yaada addaan qabu. Waan filannoon kun mirkaneesse tokko hin jira. Tokkoon haalli hubannoo uummataa jijjiiramuu isaati. Aga ta'e madaaluu danda'uun paartileen duraan filannoowwan gaggeeffaman keessatti hooggantoonni paartilee biyya kana keessatti muuxannoo dheeraa qaban waan jedhan tokkotu tureera. Filannoon biyya kana keessatti filannoo mootummaa ture injifachuudhaaf duulli 7-3-2 hin gahaa kan jedhu kan yeroo baay'ee deddeebi'aa ka'aa ture. Waanni sun kana booda hubannoon uummataa sanarra darbuusaa waan namatti agarsiisu warree jira filannoo kanarratti. Akkas otoo hin ta'in caasaa ijaarrachuu miila gadi dhaabbachuu hawaasa keessa jiraachuu waan barbaachisu fakkaata kana booda. Haalli ture rakkoo sirna ture irraas ka'ee uummanni morminaan gahaadha. Mootummaa morminaan gahaa ture kana dura. Uummata yaada uummataa hawachuudhaaf mormuun qofti gahaa ture. Amma garuu sanarra darbee jira. Mormuu bira darbee waan qabatamaa wayii agarsiisu cimina paartiilee ilaalaa jira jechuudha uummanni amma. Paartiin kun yoo aangoo qabate maal gochuu danda'a? Biyya kana hoogganuu danda'a? Aanaa kana hoogganuu danda'a? Ganda koo hoogganuu danda'a? Kan jedhu uummanni madaaluu eegaleera jechuudha. Kunis diveeshinii guddaa kan kana dura turerraa adda ta'uu isaati kan agarsiisu. Paartileenis bifa kanaan qophaa'uu qabu kan jedhu yaada guddaadha jechuudha. Kan biraa finxaalessummaan aangoodhaan akka nama hin geenye akkuma isin deddeebiftanii kaaftan filannoon kun kan ragaa bahee fakkaata. Yaadni paartiidhaan ijaarame sadarkaa paartiitti yaadonni fiixetti ba'an garaagaraa otoo jiranuu rakkoon adda addaa otoo jiru yeroo amma jiru kana keessatti waan nama akka infileeshinii jiru yookiin qaala'insa jireenyatiin wal qabatee ka'ee rakkoo nageenyaa jiru waa hundi kun iyyuu ka'ee jira. Kana kan baatee deemu paartiin ijaaramee jira. Ilaalcha finxaalessaa kan qabatee kan deemu paartiin ijaaramee jira. Isa kana uummanni hin barbaanne jechuudha. Uummanni maal barbaada kan jedhuuf ragaaf guddaa kan gara fuulduraattis akkamitti maaltu ta'uu qaba biyya kana maaltu fuulduratti ceesuu danda'a. Uummanni maal barbaada kan jedhu waan irraa hubatame natti fakkaata. Hundaa ol waan inni deddeebi'ee ka'e fuulduratti maaltu ta'uu qaba kan jedhu mariin baay'ee barbaachisaa akka ta'e paartiin siyaasaa waliin mari'atu malee filannoon rakkoo biyya kanaa furuu akka hin dandeenye. Filannoon akkuma jalqabarras ka'aa ture. Filannoon aangoo mootummaa qabachuudhaaf karaa nagaatiin aangoo mootummaa qabachuudhaaf karaa ta'uu isaarraan kanaaf rakkoo biyya kanaa furuu hin danda'u kan jedhu waa walii nama galchuudha. Qaama rakkoo kana furuudhaaf qaamni danda'u kami kan jedhu filachuudhaaf ta'uu danda'a garuu qaamni tokko qofa akka hin dandeenyes kan agarsiisudha. Mariin akka barbaachisu, waltumsuun akka barbaachisu kan isin irra deddeebitanii kaaftan baay'ee murteessaadha. Oromoodhaafis akka biyyaattis mari'achuun rakkoo furuudhaaf hojii dhabdummaa filannoon qofti furuu hin danda'u, olaantummaa seeraa filannoon qofti furuu hin danda'u. Haa ta'uuti eenyutu kana gaggeessa kan jedhuuf karaa bana waan ta'eef inni kun fuulduratti wantoota hojjetamuu qaban wantoonni isin kaaftan akkuma jiranitti kan fudhannu
anis ilaalcha sana share kan hin godhu ta'e paartileen qaamni kan amma injifate waliin mari'atanii rakkoowwan biyya kanaa gaaffilee uummataa jiranis taa'anii chaartaa out godhanii irratti hojjechuu akka qaban waan ka'e akkuma jirutti fudhannee dhimma gama biyyoota dhiibbaa biyyoota alaarraa ka'aa tureetiin waan ka'e expectationii fi waan jiru maali kan jedhu sirriitti isinis kaaftaniittu biyyoonni lixaalii really dimokiraasii biyya kanatti ijaaruu amma waan isaan kaasaa turan filannoo nama gaggeeffamuu qabu darbuudha qabaa mariin gaggeeffamuu qabaa waan jedhu waan kun biyya kana keessatti ka'aatuma ture garuu karaa alaatiin ka'aan ture filannoowwan gaggeeffamaa turan kana keessatti marii otoo hin gaggeessin filannoon gaggeessinaa kan jedhu kun hin turre amma maaliif waan kun bifa kanaan ka'e kan jedhu sirriitti ilaalamuu qaba jechuudha yeroo itti fudhatamee fedhiin qaamolee alaa maali kan jedhu walitti hidhamiinsi karaa biyya keessattiinis jiru lola naannoo Tigraayitti uumameen fedhii paartiilee tokko tokkooti wal qabatee waan jiru waan akkamii maaltu dhufuudhaaf maaltu barbaadameeti kan jedhu waan namatti agarsiisu ni jira jechuudha kun sagantaa biraa kan barbaadu fi yeroo biraatiif kan irratti mari'atamu ta'a walumaa galatti yaadonni mana keessaa ka'an baay'ee waan fuulduraatiif galtee ta'uu kan danda'an hojiirra fuulduraa kan agarsiisanii fi yaada nama baay'ee irratti walii galuu dandeenyu waan ta'eef kana caalaa yaada specific ta'e irratti yaada kennuun barbaachisaan ta'u galatooma. Obaamaan Finfinnee dhaabbatee mootummaan kun mootummaa sirna dimokiraasiitiin filame jedhee afaan guutee nama haasa'edha. Mootummaa paarlaamaa dhibbatti paartii tokkicha irraa walitti qabame jechuudha. Utuu kana beekanuutu mootummaa kana fudhatamiinsa dhorkachuu barbaadan. Maaliif warri dhiyaa yoomiyyuu mootummaa ergatan barbaadu. Mootummaan uummata irratti hundeeffame ka uummanni bal'aan amantii irraa qabu immoo ergaa namaa hojjechuu diduu danda'a. Kanaaf utuu wanni kun hundeen godhatiin dafneetu bakka itti goona jedhanii yaadanii homaa kun gaaffiin qabu. Hundaafuu garuu mootummaan kun fudhatamiinsi isaa gadi dhaabbateera. Fudhatamiinsi isaa gadi dhaabbachuun immoo dirqama ulfaatoo gurguddootti kenna. Dirqama kana keessaa tokko akkuma mana kana keessattis ka'ee marii biyyaati. Marii biyyaa geggeessuu. Kun gaafatamni isaa ka duraa ka mootummaati. Mariin biyyaa immoo waan barbaachisuuf baay'ee qaba. Akkuma sila jedhamee biyyi kun biyya ijaaramee dhume miti. Biyya immoo diiganii deebisanii ijaaruun hin danda'amu. Kanaaf dhawaatumaan isuma jiru kana akkaataatti fudhatamiinsa irra bal'aa qabaatu. Irratti hojjetama, irratti mari'atama jechuudha. Ani qormaanni kiyya, dissertationii kiyya contested legitimacy jedha taayitiliin isaa waa'ee steetiin Itoophiyaa legitimacy'n isaa contested ta'uusaa ati kan inni irratti hojjedhe. Kanaaf beekamaadha mootummaan jechuun aangoon biyyummaa akka Amaaraatti haagara mangisti ka jedhamu gaaffii jala jira. Uummata garagaraatu gaaffii irraa qaba. Guutummaatti fudhatamiinsa uummata bal'aa keessattuu akkuma jedhame ani jireenya kiyya qabsoo Oromoo keessan ture warra kana gaafachaa ture keessaa. Kanaaf gama qabsaa'ota Oromootiinis waan jijjiiramuu qabu baay'eetu jira amma. Haalli mootummaa Itoophiyaa jijjiirameera, haalli biyyaaf naannoos jijjiirameera. Haala kanaa wajjin politikaa isaa deemsisuu danda'uu qaba. Handhuurri biyya kanaa Oromiyaadha. Biyya Oromiyaan yoo hin jirre biyyi kun hin jiraatu. Dinagdeenis, politikaadhaanis waa hundaanuu biyya kanas Oromootu ijaare jechuu hin dandeenya. Jaarraa 16 irraa jalqabamee akkaataa biyyi kun itti biyya ta'ee itite yoo ilaalle qoodni uummata Oromoo salphaa miti. Kanaaf akkaataa uummata Oromoos fuula duratti itti ceesif biyya kanas walumaa galatti ceesuuf nurratti wal hubannoon jiraachuu barbaachisaa. Paartiileen Oromoos yaalii hedduu godhamee filmaata kana keessatti akka hirmaatanu keessattuu ABO'f KFO'n
Anuu kaniin keessatti qooda fudhadhe ragaa ba'uu nan danda'a. Filmaata dura'uu yaalii hedduu godhame. Muummichi ministeeraas hedduu carraaqe dhugaa bahuuf. Garuu hir'inaa fi rakkoo garaagaraa isaan keessa jiruu fi dhiibbaa garaagaraa irraas kan ka'e hirmaachuu hin dandeenye kun dhuguma akka paartiin Oromiyaa keessatti filmaata kana keessatti hin hirmaanne kun hir'ina tokko. Garuu immoo yoo hin hirmaatinis ammaan boodatti keessattuu amma mariin akkanaa waajjirri pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa waan akkasii kana qopheessuun isaa waan guddaa na fakkaata. Kanaaf waltajjii garaagaraatti humnoota siyaasaa Oromiyaa keessa jiranis keessattuu nageenya biyyaa fi misooma Oromiyaa irratti yaada wal fakkaataa qabatanii akka waliin biyya gara fuula duraatti ceesisuu danda'an irratti waliin mari'achuun barbaachisaadha jedheen amanaa. Lammaffaa akka biyyaattis yoo akka Oromootti wal taane akka biyyaattis immoo biyya ceesisuus marii biyyaa keessattis immoo yaada wal fakkaataa qabaannee waliin biyya sochoosuu dandeenya. Kanaaf akka biyyaattis mariin godhamee biyyi kun akkamitti caaseffamuu qaba. Heerri maaltu jijjiiramuu qaba. Maaltu dantaa keenya tiksaaf hin tiksu. Kun hundinuu waan ammaa fi waggootaan 5 itti aanan keessatti ta'uu qaban keessaa ta'uu waan danda'u. Mariin biyyaa yoomuu amma heera jijjiiruuf mariin biyyaa hin barbaachisa. Akka biyyaatti barbaachisaadha. Kanaafuu mariin biyyaas gaafatamaa ka duraa gaafatamni inni duraa ka mootummaati. Itti aanee immoo paartiileen siyaasaas qaamonni hawaasaa hundinuu kana keessaa qooda guddaa qabu isarratti hojjechuu barbaachisaa. Utuu kana irratti hojjetamaa immoo hojiin mootummaa hin dhaabbata jechuu miti. Mootummaan filamee hojii isaa hojjechuu qaba. Biyya tiksuu qaba. Misooma geggeessuu qaba. Waan dirqama mootummaan tokko hojjetu hundaa'u hojjechuuf dandeettiisti qaba. Amma fudhatamiinsas waan qabuuf kun wal cinaadhuma geggeessinaa jechuudha. Marii gaarii geggeessinee galatoomaa fayyaa ta'a. Har'aaf asuma irratti raawwanna.